Tole, duraan dursee bara 2017 bara haaraa kanaan nu ga'e jechaa bara darbee akkuma beekamu barnoota saayinsii hawaasaa keessatti boqonnaa tokko kutaa torbaffaa boqonnaa tokko waa'ee amaloota yookaan immoo uumama lafaa fi uumama sirna biiftuu laallee turre. Bara kana immoo barattoota kutaa saddeetii wajjin kan ilaallu lafti yookaan immoo amaloota lafti agarsiisuu dandeessu lafti amaloota akkamii agarsiisuu dandeessi akkasumas immoo wantoonni fuula lafaa kana jijjiiruu danda'an humnootawwan garaagaraatti jira humnoota keessa lafaa fi humnoota irra lafaa bal'inaan kan wajjin ilaalludha. Kanaafuu hanga xumura yookaan immoo hanga xumura qabiyyee kanaatitti obsaa fi gaafiiwwan garaagaraa isoo qabaattan kan wajjin hojjennee kan wajjin shaakallu ta'a. Gamanumaan barri baranaa kun bara hojii fi bara milkii bara barataan qabxii gaarii itti fidee ministiriidhaan qabxii olaanaa galmeessu rabbi haa taasisu jecha gamanumaan gara qabiyyee keenyatti seenna. Tole, boqonnaan tokko yookaan immoo kitaabni kun akkuma barnoota kutaa torbaa yookaan immoo barnoota hawaasaa kutaa torbaa boqonnaaleewwan gurguddoo torba qaba. Boqonnaa kana keessatti boqonnaan tokko amaloota uumama lafaa jedha. Amaloota uumama lafaa kana jalatti lafti akkamitti uumame bal'inaan kutaa torba keessatti ilaaltanii jirtanii baargiraawundii yookaan immoo duubatti deebitanii sallaaluu dandeessu. Akkasumas wantoota as keessatti kan nu ilaallu wantoota fuula lafaa jijjiiruu danda'an maal kan jedhu ilaalla. Osoo kanatti nufi laftumti maal yookaan immoo teessuma lafaa yookaan immoo teessuma lafaa yookaan immoo maal jechuudha teessumni lafaa kan jedhu ilaalla. Teessuma lafaa jechuun danaa yookaan immoo boca fuulli lafaa nuti agarru kun ittiin qabattee jirtu maal jennaan danaa lafaati. Lafti bifaawwan garaagaraatiin argamuu dandeechi. Bocawwan garaagaraatiin argamuu dandeechi. Boci lafti ittiin argamtu kana maal jennee ibsuu dandeenya teessuma lafaa jechuu ni dandeenya. Kanaafuu faca'insi yookaan immoo qaamota irra lafaa gosoota akkam akkamiitiin argamuu danda'an akka gaarreentu jira, pilaatotu jira, sululantu jira, lafa dakeetu jira, lafa gadi dhooqatu jira. Fuula lafaa kanarra akka lafti yookaan immoo addunyaa kana hundi ishiitu diriirtuu miti. Pilaatoon ni jira. Pilaatoo jechuun lafa ol ka'aa gubbaasaa diriiraa ta'e kan dhalli namaallee bal'inaan irra jiraachuu danda'u isa saniin pilaatoo jedhaan. Akkasumas lafti baay'ee ol ka'oo ta'e gosoota teessuma lafaa yookaan immoo lafti ittiin argamtu keessa tokko gaarreen. Gaarreen jechuun teessuma lafaa hunda caalaa baay'ee ol fagoo ta'ee fi baay'ee dheerina qaba. Isa sanii maal jennaan kan dhalli namaa irra jiraachuu hin dandeenye fi kuufamni cabbiiwwan garaagaraa illee gaarreen kanarratti baay'achuu kan danda'u. Innis gosoota teessuma lafaa keessaa gaarri isa tokko. Kanaafuu gaarri dhalli namaa illee irra jiraachuu hin danda'u. Kanaafuu gosoota teessuma lafaa keessaa gaarri isa baay'ee ol ka'oo ta'e ta'uu isaati. Teessuma lafaa jiran kana keessaa boca lafti ittiin argamtu keessaa tokko gaarreen ta'uu isaati. Inni kan biraa sululaan. Sululaan jechuunis immoo lafa gadi dhooqaa baay'ee diriiraa ta'e maal jennaan sulula jechuu dandeenya. Amma sulula lamatu jira. Sulula lageenii fi sulula qeenxama yookaan immoo sulula guddaa addunyaa kanaa kan aardii ishee ka'ee biyyoota Afrikaa kana keessa qaxxaamuruudhaan hanga kibba Afrikaa biyya Mozaambikitti fuulla'u kun fakkeenya sululaan nu ta'u. Kanaafuu sululli fakkeenya maali danaa yookaan immoo lafti ittiin argamtu keessaa tokko sulula. Kanaafuu lafa dakee jechuun immoo lafa yookaan immoo teessumni isaa baay'ee gadi bu'aa ta'e lafa diriiraa yookaan immoo maal ta'e kan diriiree yookaan immoo sulula caala hin bal'anne isa san immoo lafa dakee jennaan. Kanaafuu kana yoo jenneen teessumni lafaa iddoo hundatti bifa wal fakkaataadhaan argamu. Naannoo tokkotti maali gaarrentu jira baay'ata. Naannoo tokkotti immoo lafa dakeetti baay'ata. Naannoo tokkotti immoo lafa pilaatootti baay'ata. Naannoo tokkotti immoo sululatu baay'ata. Kanaafuu addunyaa kanarratti teessumni lafaa iddoo hundatti wal fakkaataa ta'anii argaman. Akka teessumni lafaa addunyaa kanarratti bifa wal fakkaataadhaan hin argamne wantoota dhiibbaa irratti uumantu jira. Yookaan immoo humnoota fuula lafaa kanarratti dhiibbaa uuman. Lafti boca duraan qabattee jirtu qabattee akka hin argamne wantoonni dhiibbaa irratti uuman humnoota gurguddoo lamatu jira. Humnoonni gurguddoon lamaan sunis humnoota keessa lafaa fi humnoota irra lafaati. Humnoota irra lafaatii maddanii fi keessa lafaatii maddan kanatu fuula lafaa yookaan immoo qabiyyee fuula lafaa kana jijjiiruu danda'an. Akka maalinni danaa duraan qabattee jirtu ishii gadhiistee akka boca biraatitti akka jijjiiramtu kan duraan pilaatoodhaan jirtu sababootawwan garaagaraatiin gara maalitti gara gaarreewwan garaagaraa jijjiiramuu dandeessu. Kan duraan lafa pilaatoo qabattee jirtu gara sululaatti akka jijjiiramuu dandeessu humnoota waan taasisantu jira. Kanaafuu humnoota kana yaa laallu. Fuulli lafaa kan jijjiiruu danda'an humnoota gurguddoo lamatu jira. Isaanis humnoota irra lafaa fi humnoota keessa lafaati. Kanarraa yookaan humnoota keessa lafaati maddanii fuula lafaa jijjiiruu kan danda'a yaa laallu. Isaan humnoota keessa lafaati ka'anidha. Humnoota irra lafaati osoo hin ta'in humnootuma keessa lafaati maddanii sabootawwan garaagaraatiin saboota dhiibbaawwan garaagaraatiin irraa kan ka'e keessa lafaati maddanii fuula lafaati irratti
rakkoo yookaan immoo jijjiirama uumuu kan danda'an sun humnootuma keessa lafaatii maddan jennaan. Isaanis humnoonni keessa lafaatii maddan kun beekamoo kan ta'an gurguddoon yookaan immoo afurtu jira. Isaanis volkaanoodha. Inni kan biraa dadacheensa lafaa, babbaqaqinsa lafaa, akkasumas kirkira yookaan immoo rimaayinsa lafaa yookaan ollannaa lafaa jennaan. Isaan kun hundi isaaniitu maqaa tokko yookaan immoo ollannaa lafaa, kirkira lafaa, rimaayinsa lafaa jedhama. Isaan kun humnoota maali jennaan? Isaan amma afran maqaa dhoofne kun dho'insa volkaanoo, dadacheensa lafaa, babbaqaqinsa lafaa, kirkira lafaa yookaan ollannaa lafaa kanneen jennu kun hundi isaaniitu humnoota keessa lafaatii ka'anii teessuma lafaa yookaan immoo addunyaan amma qabattee jirtu kana uumuu kan danda'an humnoonni kun humnoota keessa lafaatii ka'anii uumama teessuma lafaa addunyaa kanaa warreen sababa ta'an gurguddoo kan ta'an afran kun humnoota keessa lafaatii ka'anidha. Sababoota humnoota keessa lafaatiin teessumni lafaa adda addaa uumamanii jiru. Fakkeenyaaf sababa yookaan immoo humnoota keessa lafaa kanaan fakkeenya gaarii kan nu ta'an gaarreen addunyaa kanarratti argaman gaarreen hedduutu jira. Lafti ol ka'insa guddaa qabu kan jalqaba irra lafti ol ka'insa guddaa qabu kan addunyaa kanarratti argamu kan ardii Eeshiyaa keessatti argamu gaarri Everest. Sababa humnoota keessa lafaatiin uumamuu danda'e. Innis maalidha? Ol ka'insa guddaa qaba. Ardii kamitti argama? Ardii Eeshiyaa keessatti kan argamu ta'uu isaati. Fakkeenyi kun gaarreen yookaan immoo fakkeenya maalitti uumamuu danda'a? Fakkeenya humnoota irra lafaatiin humnoota keessa lafaatiin maddaniin uumamuu danda'an. Inni kan biraa lafumti gadi dhooqaa yookaan immoo lafti gadi dhooqaan addunyaa kanaa beekamaa kan ta'e ammas kan eessatti argamuu danda'u daangaa yookaan immoo Israa'elii fi Liibaanos gidduutti kan argamu lafti gadi dhooqaa guddaa ta'e DDS kan jedhamu innis kan inni argamuu danda'u arduma kana keessa ardii Eeshiyaa keessatti argamuu danda'a. Daangaa biyyoota kana lamaan gidduutti argama. Innis sababootuma maaliitiin uumamuu danda'an sababoota humnoota keessa lafaatiin maddaniin kan uumamuu danda'anidha. Isa kana qofan jennu kan addunyaa kana qofa kan jennu akkasumas lafti ol ka'insa guddaa qabu Itoophiyaa irraa ol ka'insa guddaa qabu amma gaarii Raajdajan kan naannoo Amaaraatti argamu inni illee sababa maaliitiin uumamuu danda'a? Sababootuma humnoota irra lafaatiin keessa lafaatiin uumamuu danda'a. Akkasumas gaarri Baatuu fi kan kana fakkaatan yookaan immoo gaarri Tulluu Diimtuu fa'aan kun fakkeenya yookaan immoo teessuma lafaa maaliin uumamuu danda'an? Humnoota keessa lafaatiin uumamuu danda'anidha. Isa kana yoo kan jennu ta'e dadacheensi lafaa maal yookaan immoo holdingi kan jennu kun maal ta'uu isaati? Dadacheensa lafaa jechuun dadacheensi lafaa kan uumamu dadacheensi lafaa bakka maaliin dhagaan kusumaansa argamutti dadacheensi lafaa yeroo baay'ee kan uumamu. Dadacheensi lafaa kan inni yeroo baay'ee deddeebi'ee uumamuu danda'u. Waqtii darbe keessa yeroo gannaalee dadacheensi lafaa kun biyyuma keenya yookaan immoo Itoophiyaa keessatti uumamee ture inni fakkeenya illee dadacheensa lafaa nu ta'uu danda'a. Dadacheensi lafaa sababni isaa kattaaleen keessa lafaatitti argama yookaan immoo kattaaleen argaman kun kattaan kusumaansaa kattaa gosoota kattaaleewwan kutaa torba keessatti of duuba deemtanii ilaaluu ni dandeessu yookaan immoo baargiraawundii isaa jechuudha yaadachuu akkuma yaadattanii fi kattaan kusumaansaa kattaalee jiran kana keessaa kattaa baay'ee jajjabina hin qabnedha. Waan jajjabina hin qabneef kattaan kun maal taare gaafa yookaan immoo bishaan hin laafe kattaan kun wal gadhiisa. Molekiyuloonni yookaan immoo kattaa san keessa jiru wal gadhiisa. Inni molekiyuloonni kattaa keessan keessa jiru gaafa wal gadhiisu kattaan obbaachuu dadhaba. Kattaan obbaachuu dadhabu sun dhaqeet kattaa biraatti irratti kufu. Kattaan biraa kattaa biraatti irratti gaafa kufu maal ta'a? Fuula lafaa yookaan immoo fuula lafaa kana maal godha? Kattaan fuula lafaa keessaa yookaan immoo keessa lafaatii gaafa gadi siqaa deemu lafti asii gadi bu'a. Gaafa lafti asii gadi bu'a qaamni lafaa sun bu'ee maal ta'uu danda'a? Walirratti kufu. Gaafa walirratti kufu inni garana deebi'aa inni sun garana deebi'ee gaafa walirratti tuulaman teessuma lafaa haaraa uuma. Teessuma lafaa haaraa uuma. Garuu maal inni sababa kan ta'e sababni keessi lafaa ho'insa guddaa qaburraa kan ka'e dadacheensi lafaa akka uumamu ta'a. Kattaatu ho'insa keessa lafaatirraa kan madde yookaan immoo kaarboon daayoksaayidii garaagaraatu jira qaama lafaa keessa lafaa kana ho'isuu danda'an kattaa kana bakka gadhiisan. Gaafa kattaan kun bakka gadhiise kattaa sun isa sanirratti kufaa inni sun immoo isa sanirratti kufaa gaafa kana maal ta'e bakka duraan kattaan qabatee jiru sun akka gadhiisu ta'a. Qaamni faallaa lamaan jiru sun maal ta'a? Wal gadhiisa inni qaamni faallaa lamaan jiru walirratti kufa qaamni faallaa lamaan walirratti kufe sun immoo maal ta'a? Teessuma lafaa wayii waan haaraa tokko akka uuman ta'a. Kanaafuu addunyaa kanarratti sababa dadacheensa lafaatiin teessuma lafaa garaagaraan illee uumamuu danda'anii jira. Gaarreen addunyaa kanarratti argaman sababa dadacheensa lafaatiin uumamuu danda'an. Kanaafuu gaarri yookaan immoo dadacheensa lafaatiin maaltu uumamuu danda'a warraa yaa kaanu? Dadacheensa lafaatiin maaltu uumamuu danda'a? Tulluu fi gaarreentu uumamuu danda'e. Tulluuwwan xixiqqoo naannoo keenyatti argaman akka addunyaatti argaman
sababa kanaan uumamuu danda'an hedduutu jira. Akkasumas immoo gaarreen akka addunyaa kanaatitti amma gaarii Rowaanzoorii, gaarii Endes, gaarii Imaaliyaa, gaarii Rooks, gaarii Taatoo, gaarii Atilaas sababoota gaarreen addunyaa kanarratti argaman sababoota daddacheensa lafaatiin uumamuu danda'an gaarreen nuti amma maalinni gaarii Rooks, Endes, Imaaliyaa akkasumas Atilaas, Taatoo fi kan kana fakkaatan sababoota maaliitiin uumamuu danda'an humnoota keessa lafaatirraa kan ka'an sababoota maaliiti? Jarreen kun teessuma lafaa fuula lafaati irratti argaman sababa dadacheensa lafaatiin warreen uumamuu danda'anidha. Inni kan biraa babbaqaqinsa lafaati. Babbaqaqinsi lafaa humnoota keessa lafaatii maddanii fuula lafaa jijjiiruu danda'an keessaa babbaqaqinsi lafaatis isa tokko. Babbaqaqinsa lafaa jechuun maal hiika isaatirraa kaanu? Babbaqaqinsa yookaan immoo lafti babbaqaqe kan jennuun yoo maal akkam ta'ee lafti baqaqe jechuu ni dandeenya. Babbaqaqinsa lafaa jechuun addaan tarsa'uudha. Qaamni lafaa jiru kun sababa humnoota keessa lafaatirraa kan ka'e keessi lafaatirraa maalidha? Humnoota keessa lafaati humni ol dhiibutu jira dachee kana jechuudha. Inni ol dhiibu sun gaafa fuula lafaa kanaas ol dhiibu kattaa san bakka gadhiisisa. Qaama isa maddii jiru maal godha? Adda dhiiba. Inni adda dhiibame sun dirqama maal ta'uu danda'a? Kattaan keessa lafaati jiidhee sababa maaliiti? Sababa molokoloonni isaa wal gadhiisaniif sababa ooyisuma guddaa qabanii kattaan sun bakka gadhiisa. Inni kattaan bakka gadhiise sun kattaa bakka ofii gaafa gadhiisu maal ta'uu danda'a? Qaamni lafaa kun wal gadhiisuudhaan walirraa baqatan. Gaafa walirraa baqatan teessumni lafaa duraan diriiraa ta'ee ture sun bakka gadhiisa. Kattaan gaafa bakka gadhiisu lafti duraan jiru sun citee gidduu gabbu'a. Inni sulula wayitu. Kanaafuu sababni yookaan immoo humnoota keessa lafaatii irraa kan ka'e sababa babbaqaqinsa lafaatii irraa kan ka'e teessumni lafaa aaraa tokkotu uumamu. Teessumni lafaa aaraa sun uumamu immoo maal jedhamuudhaan beekama? Sulula jennaan. Kanaafuu sululli sababa sululaaf yookaan immoo sababa sululaatiin sulula uumuu kan danda'an maal ta'uu isaati? Babbaqaqinsi lafaa sulula yookaan immoo teessuma addunyaa kanarratti argaman sulula nu uumuu danda'a. Kanaafuu sululaan addunyaa kanarratti argaman sulula lamatu jira. Inni sulula lageenii fi sulula qiinxamaati. Sulula lageenii haa kaasnu. Sululli lageenii yaa lageenii cinaa lafti ciisaa wayii yaa lageenii hordofuudhaan lafti ciisaa wayii naannoo lageeniitti ciisee argamu saniin maal jennaan? Sulula jennaan. Labbawwan gaarreewwan cinaa yookaan immoo lafa dakeetiin marfamee yookaan immoo lageeniin marfamee lafti ciisaa wayii qarqara lageeniiwwan garagaraati irratti argamu saniin maal jennaan? Sulula jennaan. Kanaafuu isa sanii sulula lageenii jennaan. Akkasumas sululli guddaan yookaan immoo addunyaa kanarratti argaman fakkeenya maaliin nu ta'uu danda'an? Fakkeenya dadachiin babbaqaqinsa lafaatiin teessuma lafaa uumamanidha. Innis sululli guddaan aardii Eeshiyaa biyya Sooriyaati. Eessaa kaa sululli qiinxamaan aardiidha. Aardii Eeshiyaa. Aardii Eeshiyaa biyya maaliiti? Biyya Siiriyaa. Biyya Siiriyaati kaa. Biyya Siiriyaa ka'ee hanga kibba Afrikaatitti fuula. Eessa keessa qaxxaamuree ta'u biyyoota baha Afrikaa keessa qaxxaamura. Biyyoota baha Afrikaa kanneen nuti jennu kanneen akka Itoophiyaa keessa ni darba. Itoophiyaa, Tanzaaniyaa kana keessa qaxxaamuruudhaan eessa asumattu naannoo keenya yookaan immoo godinuma keenya yookaan immoo godinuma Itoophiyaan qabdu yookaan immoo Oromiyaan qabdu keessa naannoo sulula qiinxamaa kan jennu naannoo Adaamaatitti sululli argamu sun maal keessa qaxxaamuru nu agarsiisuu isaati? Itoophiyaa keessa illee sululli qiinxamaan teessumni naannoo Affaar yookaan immoo naannoo gara Affaarii fi naannoo gara Mataaraatti argamu sun teessumni lafaa naannoo sanitti argamu teessuma lafaa sababa maaliitiin uumamuu danda'an? Sababa babbaqaqinsa lafaatiin uumamuu danda'anidha. Kanaafuu illee fakkeenya guddaa nu ta'uu danda'a. Kanaafuu teessumni lafaa sababa kanaan uumamuu danda'a. Kanaafuu sululli maal uumuudhaan beekama? Sululli maaliin uumamuu danda'a? Babbaqaqinsa lafaatiin uumamuu. Kanaafuu sululli guddaan addunyaa kanarratti argamu sababa kanaan uumamuu danda'u isaati. Sululli guddaan sun sululli qiinxamaan aardii Eeshiyaa ka'ee biyyoota baha Afrikaa kana keessa qaxxaamuruudhaan hanga kibba Afrikaa biyya Moozaambiikitti kan fuulla'u fakkeenya babbaqaqinsa teessuma lafaa babbaqaqinsa lafaatiin uumamuu danda'a. Kanaafuu barnoonni keenya kan guyyaa har'aa waa'ee maalii ta'uu isaa? Waa'ee amaloota lafaa lafti akkamii lafti yookaan immoo lafti
maaltu jijjiiruu danda'a jijjiiramoota fuula lafaa irratti maaltu fiduu danda'a humnoota keessa lafaa fi humnoota irra lafaati teessumni lafaa iddoo hundatti akka wal fakkaataa hin taane dadacheensi lafaa maali gaarreen dadacheensa lafaatiin uumamuu danda'an gaarreen akkamii gaarreen akkasumas immoo teessumni lafaa babbaqaqinsa lafaatiin uumamuu danda'an isa kanaafuu voolkaanoon qabiyyee yookaan immoo ittaanuu wajjin ilaalla hangasittuu nagaan tura.